Bultii keessa seenii wayya nammoo bultii seenii wayya adabattee teettee ilaal seeraan. Sila shamarran miilana xaawulaa gubbaa baatee caammaa luxee quba akka quba isii fakkaatu rabbaatee caccabaa jirtu wajjin caccabdii barsiilaa isiillee. Wayibsaa wayi mana deebifte baga mana deebistee jaatti sila miilana jalqaba mul'atti kun haati faaxayyuu xaawulaa guddaa isa qopheeffattee ilaalee. Sila osoo qotiyyoo kanneen lamaan illee jala kaa'anii qotiyyoon isii duwidaan dhummuqa. Qooyi nama dhiba. Assalaamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh. Ashama harka fuunee jirtu fayyaa qabdu baga jiraattanii isiniin jedha. Obboleeyyan kiyya jirtanii jabaattanii qooyaa nuti dubartiin zabana kanaa akkamitti yaadaa jirra. Qotiyyoon duraaniin gizee qottuu yeroo qotaniin teessuma duuba isaanii kana namatti as gargalchiti. Zabana kana ammootu as gargalte dubartiilleen faallaa akkan jirritti jirti. Qoysi nama miidiyaa afutti yoo akkanatti xaawulaa gubbaa yaatanii bar wariinuu akka keessan kanatti yaaduu bar. Amma gaafa miidhamtanii caammaa qal'aasan irra dhaabattanii gaafa miidhamtanii Oromoo gaafa dura akkana caccabe jechuu barbaadaniiti moo akkami naaf hin galle. Ani waa'ee akkaataa jarri xaawulaa kana akka qoosaatitti ittiin taphataa jiran kana ilaalchise waan asirra dubbadhu jira. Magaalaa Shaashamannee keessa osoo deemnu qaallitti wayii dhufte. Qaallittiin kiristaana jedha caamma gubbaa dhaabbattee ilaal caamma laxaa isaa kana gubbaa dhaabbattee dhufte. Yeroo dhuftu booda yoo karaa dildilatu jira dildila xixiqqaan beeytanii magaalaa gugurdaa sulula jira bishaan keessa yaa'u. Yoo isa achi bayaa jette surree ka deemtuun surreen bakka jette surreen tarsaate caammaan sun achumatti uf jala gaggabee miilli isii suni dhaqee qaamatti galee jechuudha. Dhugama isiniin jechuu jira. Caammaan qaqallaan kun nama miidha akkamma isin kolfatti ilaaltanii akka feetan taatan kanaa miti. Way isin san ta'uufi miti isin yaada karaa deemaa jirte haa ulfaatuu namni wayii nama sheekaati garuu nama muslimaati. Sheekummaa isaallee hagam akka ta'e hin beeku hamaamaa ofirraa qaba. Namni kun koffaara namni kun kaafira jedhee hin dhiifne jechuudha. Osoo ummanni jum'aa guyyaalleen jum'aa bilookii namni bilookii kaan iyyaa jira. Osoo dhaabataa akkasitti namni marti dhaabatee jedhu dhaqanii hamaamaa mataa irraa fudhatanii itti maranii jechuudha. Yoo isiiti ummanni islaamaa naman sattoruu yookaan waanii namaan beeku waanii dubartiin beeku jedhe namni akka ummata islaamaa nama sattaruu hin jiru. Isii sattarii jechuudha. Maaltu isii sattarii guyyaan jum'aa aalamni musliima caalaan hedduu san keessa deemu. Masgiidaaf deddeeman namni. Ani akka waan ana ta'eetitti abbaa kiyya kana bira jiru saalfadhe jechuudha. Akka waan na ta'eetitti. Maali beektani sababni? Isiin sunillee shamara akka anaati waan ta'eef. Anuu mataan kiyya achi deeme osoo abbama kiyya irraallee jaakettii fudhadhee mataa kiyya irra buufadhee achi deemee shaarbii kiyyatti uffisuun ollaalle. Osoo ani godhe yaaleetti. Garuu namni sheekaa sun dhaqee mataa irraa fudhatee akkasitti isii tattaree akkasi uffattee lixxe jechuudha. Surreen addumaan baqa'itti. Maaliif sababni isaa haayiliin uttaaltee bakka isaan caamman uf jala gaccabdee booda akkas taate jechuudha. Isin qoy nuti dubartiin akkamiin yaadna? Akka wariitti itti faalla gargallee yaadna akkamitti akka yaadnu naaf galuu didi'an. Yeroon amma keessa jirtu yeroo akkamii akka ta'e hin beekan. Anuma qofatti wanti kun anuma qofa faallaa galee moo uummata kiyya isinuma hundamee naaf himaa. Akkasi kanaafuu obboleeyyan kiyya ka shamaraa keessattuu shamarri amantii kamuu qabaadhaa. Waan isin fakkaatu dalagaa. Waan gadheen dalagina yaaki wuma gadhi amma mucayyoon jalqaba jammartee ennuun sun maqaan isii Fatiyaan itti aansite xiqqoo isin qaanfattanii amma haati faata isin akkeessaaf goote malee nama waan akkanaa godhuu miti haati faata yaada jennaani malee.
قيق وفهمت إسين أكيسوف قوتي أكما تعولا واني يجب أفرد تلال قلبي قبدي وان طيف وبليان كيا يرو وادن ليدن اتيادا دلقامي كيستو جولي مسلمة كيستو جولي مسلمة يوجدو أكما إتوبياتتو أمانتين الدنكون تقويسي وان دلي دلالا دلقا جاد افتنيتو ماكما وري لال ورينو باري واني وفيه اتيادا وان بلسو سيو كام مرقا نيانچو يدوسن مرقا كامتو بريدا مرقا كامتو مشالله التورينو الدباسي بيكا بر اسين چالا بيكا يو أكمي يادا جرتن قوي أكمي سنگودار ميديان أكم دي مارتن غرم دي مارتن أنا ناقلو ديوني اسين اتجرتن ساعتي نما اسين كيس جرتن ساعتي مراتو تاي بري سين دايمني متي بر وسو إجولي أما لفادو فاتاتي يرو إسيتين جن يرو إسيتين جن كرو إسين جارو لين قدون سالفت دامي آخين قام فتشيفتاني قام فتاتك شوشال ميديان كوني دوبرتي أبا منا هرقابا ست أبا منا قبطو تابا منا نقمني أكا جارسان أرغن أكا نمني سينفوني تاسي سيسي بلسي دانغا دربا جرتاني بر إسين جالا سالفاني إسين نقام فاني دوبرتي وانجدمو maqaa dubartii jedhu dhiisuuf deemaa jira bari ilmi dhiiraa kalaas isinuma warra akkana ta'uufuu haa deefnu dubartoota sababa keessan dubartoota jedhanii dubartummaan nurraa mulqamaa jira bar ummata mulqama ummata faallaa namaa yaadu faallaa ilma namaa dhiise akka haywaanaati yaadu bar kunni yaaki social media numa takka isiniin godhu bar akhiraa teessaniifuu mee waan gaarii dalagadhaa yoo beekumsa qabaattan beekumsa keessaniin barnoota dabarfadhaa kanaa miti akkanatti miti namni astaghfirullah alazim wallahi saalfanni abbo maal jechuudha ati maaki baga jadhiftee bada ibsaa galatoomi ibsaa sila lammaffaa baatee bari sila lammaffatti baatee duraan taate kunuu takalee heerumteeyyuu takka caaltuu faalaan hadda kalaas jaarsiyoo bira jira bira injiru kalaas baatee jirtan laa ilaaha illallah yaaki maqaanu nyaattan maqaan keessan haa nyaattamu gubdani yaaki saalfanni isin jala saalfanni Itoophiyaa maqama jedhamuyyuu anu ofirraa quuf deema Oromoo keessattuu Oromoo yoo jedhu maal isin waan baddu waan gadee dalaydan koy laa nama jibbisiiftan